Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'aatii 8:00, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiilooherzii 7175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiilooherzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooherzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kabajamu. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa tartiiba qophiilee keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbu isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Akkuma beekamu jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Barsiisonni Oromoo qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa yookaan seensa yuunivarsiitii qoruuf naannoo Amaaraatti karaa yuunivarsiitii isaanii waajjira ministeera barnootaatiin ergaman Oromummaa isaaniin yakkamuun qaama mootummaa isaaniif birmatus dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamuu sagalee bilisummaa Oromoof yaada kennaniin ifoomsan. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii barsiisaan qorumsaaf yuunivarsiitii Baahir Daaritti bobba'e sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasise oduuttaan sun isinii dhiyeessina. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaa Muruutti finxaaleeyyiin faannoo Amaaraa nu goolaa jiru jechuun jiraataan naannichaa sagalee bilisummaa Oromoof yaada kenne. Hordoftoota keenyaa rakkoo lixa Oromiyaa addatti godina Horroo Guduruu Wallaggaatti isaan mudate irratti yaada jiraataan naannichaa sagalee bilisummaa Oromoof kenne xumura sagantaa keenyaa irratti simbiraan geenya. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin affeeraa oduun kunootti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya, oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisnaa. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu an Shumburaa Odaati. Barsiisonni Oromoo qorumsa biyyoolessaa gola 12ffaa seensa yuunivarsiitii qoruuf naannoo Amaaraatti bobba'an rakkoo hamaaf saaxilamuutu barame. Barsiisonni Oromoo qorumsa biyyoolessaa gola 12ffaa seensa yuunivarsiitii qoruuf naannoo Amaaraatti karaa yuunivarsiitii isaaniin waajjira ministeera barnootaatiin ergaman naannoo Amaaraatti Oromummaa isaaniitiin makkamuun qaama mootummaa isaaniif birmatus dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamuu sabaa'uuf yaada kennaniin ifoomsan. Akka barsiisan sodaa nageenyaaf akka maqaan isaa ka'uu hin feene sabaa'uuf ibsetti barsiisonni qorumsa yuunivarsiitii Baahir Daaritti bobba'an oolmaa isaanii kan qorumsa saayinsii hawaasaa qoruu kennameef malee kan saayinsii uumamaa yookiin naachuraal saayinsii hin kennamne, kun garuu Oromoo qofa dhoowwatame. Sanaan alatti sodaa nageenyaa ulfaataaf saaxilamanii hedduun isaanii hoteela keessa qubatan keessatti ugguramanii jiru. Gariin ammoo miillan gammoojjii qaxxaamuranii karaa Affaariin gara qe'eetti deebi'uuf dhama'aa jiru. Rakkoo nu muddateef qaamni itti himannu hin jiru. Akkuma barsiisaa nu waliin bobba'e yuunivarsiitii Gondoritti lubbuun isaa dabarte hanga ammaa reeffi isaallee hin awwaalamin sansame ta'uu nus barsiisonni keenya achitti hafaniif sodaa guddaa qabna jedha. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya gaafiif deebii sabaa'uun barsiisaa qorumsaaf yuunivarsiitii Baahir Daar dhaqee faana taasifnee oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaa Muruutti finxaaleeyyii faannoo Amaaraa nu goolaa jiru jechuun jiraatan naannichaa sabaa'uuf yaada kenne. Akka jiraatan sabaa'uuf yaada kenne jedhutti finxaaleeyyiin faannoo naannoo Amaaraa babal'ifannaa lafa Oromoof jecha qe'ee fi qabeenya Oromoo saamuun
uummata nagaa goolaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatti kan ofiin jedhu ta'ee jedhee nutti dhiise nu nama itti himannu hin qabnu kan jedhe jiraatan naannoo uummanni Oromoo bal'aan keessa fi alaan nu birmachuu qaba. Uummanni keenya hidhatee hin qabu sagalee nuuf ta'uun uummata keenya qaqqabaa jedha. Dhaggeeffattoota keenya haala rakkoo Horroo Guduruutti isaan muddateen wal qabatee jiraatan naannoo sabaa of yaada kenne gara xumuraatti gurraan isin geenya. Haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa Faannoo aanaa Fantaalletti raawwataniin lubbuun namoota 2 darbe. Walitti bu'iinsa hidhattoota Faannoo naannoo ollaa kan taate Amaaraa irraan karaa daangaatiin godina Shawaa Ba'aa aanaa Fantaallee keessatti guyyaa Kibxataa darbe hagayya 8 2023 raawwataniin lubbuun namoota 2 darbuu BBC'n bulchaa aanichaa fi jiraataa waabeffachuun gabaaseera. Naannoo irraan buutee irratti jarri hidhattoota Faannoo uummata eeggatanii lolan. Akkasitti nama 2 waraanan lola hamaatu ture jedhan jiraatan ona Fantaallee obbo Muhammad Awwal. Hidhattoonni kunneen naannoo Amaaraa ona Minjaar Shankooraa irraa kan dhufan ta'uu kan dubbatan jiraatan kun qaamoleen kunneen irra deddeebiin onichatti haleellaa raawwataa kan turan ta'uu himaniiru. Walitti bu'iinsa guyyaa Kibxataa hagayya 8 2023 godina Shawaa Ba'aa ona Fantaallee tureen namoota 2 irratti miidhaan ga'u bulchaan ona Fantaallee obbo Booruu Jiloo himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa ona Abbichuu fi Nya'aa magaalaa Mandiidatti hagayya 1 2015tti haleellaa hidhattoonni Faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattonnii fi qondaalonni mootummaa onichaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii ona Abbichuu fi Nya'aa obbo Abdataa Hayilee haleellaan jedhame dhuguma raawwatamuu mirkaneesseera. Mootummaan BB kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu gama tokkoon Faannoo Oromoo waan taaneef nuun lolaa jira jecha gama kaaniin ammoo uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa gidirsaa jiraachuun uummanni dubbatan. Haaluma kanaan ona Cobii qofatti maqaa waraana bilisummaa Oromootti deeggartan jedhuun namoonni 14 ajjeesuun namoota 4 madeessuu jiraattonni Sabaa'ootti dubbatan. Namoonni ajjeefaman kun badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaniin qaama mootummaatiin mana baafamanii ajjeefamuu maatiin namoota ajjeefamanii ni dubbatu. Kana malees namoonni 4 akkaan kan miidhaman du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman maatiin Sabaa'ootti himaniiru. Bifuma wal fakkaatiin naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo magaalaa Kamiseetti namoonni 330 ol ta'an sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun ganna 2 oliif hidhaa jiraachuu himan. Uleelee Oromiyaa cufa keessatti gochi wal fakkaataa raawwatamaa kan jiru waan ta'eef mootummaan gocha kana irraa of qusachuu akka qabu uummanni dhaammatanii jiru. Magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo dabalatee onoonni godinichaa hedduun tajaajila ibsaa qixa sirrii ta'een argachaa akka hin jirre hoogganaan humna ibsaa magaalaa Dambidolloo obbo Lalisaa Ayyaana dubbatan. Naannolee lixa Itoophiyaa keessatti naannolee Gambeellaa waliin humna ibsaa kan qoddatu magaalli Dambidolloo tajaajila ibsaa gahaa ta'e dhabamuutti jiraattonni komii kaasaa turan. Onoota godina Qeellam Wallaggaa keessaa ona 2 qofa kan ibsaa argatu magaalaa Dambidolloo dabalatee onoonni 9 dukkanuma keessa turan jedhan. Onoota fi magaalota rakkoo ibsaa qaban keessaa jiraattonni magaalaa Dambidolloo ibsaan durumaanuu addaan ciccitaa akka turee fi erga guutummaatti badee ammoo ji'a 2 ol ta'u jiraattonni dubbatan. Rakkoo tiraanisfoormarii fi muka sararri ibsaa irra diriiree jiruun wal qabatee tajaajila ibsaa hawaasa biraan ga'uun humna isaanii ol ta'uu himan obbo Lalisaan. Maddi rakkoo maali kan jedhuuf ibsaan magaalaa Dambidolloo babbaduunsaa kan beekamedha kan jedhan obbo Lalisaa Ayyaanaa utubaan sarara ibsaa baatee Gambeellarraa gara magaalatti geessu waggaa dheeraa tajaajiluurraan rakkoon kun maddee jedhan. Ibsaan kun kan diriirfame bara bulchiinsa Dargiitti bara 1980 keessa sanuu utubaan sarara ibsaa baatee jiru muka malee sibiilaa miti erga dhaabbatee waggaa 36 ni ta'a. Garuu hanga har'aa osoo hin haaromfamin jira jechuun madda rakkoo kana ibsu. Obbo Lalisaan akka jedhanitti rakkoon akka furamuuf qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatutti iyyatanis deebii hin arganne. Kanarraan kan ka'e ibsaan magaalaa Dambidolloo kan darbeellee dhufu ture yeroo amma rakkoon kun hammaateera jedhan. Sababa kanaan uummanni ibsaa dhabee rakkoo keessa jiraachuu kan himan obbo Lalisaan sirreessuuf yaalanis qormaanni akka isaan muddate himan.
Waldaan Fannoo Diimaa buqqaatota Suudaan irraa gara Matammaatti baqatan gargaarsa dhaqqabsiisuun rakkisaa ta'uu ibse. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa humnoonni mootummaa fi loltoonni Fannoo kunneen naannoo Amaaraa keessa gargaarsa namoomaaf hojjettoota isaaf danqaa malee daandii akka saaqan gaafatee jira. Daarektarri olaanaa waldichaa Geetaachoo Ta'aa Finfinnee keessatti kamisa kalee ibsa kennaniin gareen isaanii deeggarsa wal'aansa fayyaa kennuuf qophiidha jedhan. Kibba Itoophiyaatti naannolee haaraa hundeeffamanitti dhimmi ramaddii magaalota teessoo waajjiraalee bulchiinsaa komii kaase. Jiraattonni godina Gaamoo magaalaa Arbaa Minci oduu magaalli guddoon godina Walaayittaa kan taate Walaayittaa Sooddoon magaala guddittii naannoo haaraa hundeeffamee kibba Itoophiyaa ta'uuf jirtu jedhuun tamsa'aa jiru mormuun hiriira baaniiru. Maanguddoon hawaasa Gaamoo Saadiq Aasimee jedhaman yaada Addis Istaandaarditti kennaniin mormiin sanbata darbe eegale kun itti fufuun kibxata darbe jiraattonni magaalaa Arbaa Minci mana jireenya isaaniitii osoo hin bahin oolaniiru jedha. Iddoowwan garaagaraa gabaa beekamaa buubuu meedaa dabalatee cufamanii oolaniiru. Waajjira hundeeffamuuf deemu walqixxummaa kan hin qabnee fi of fuulduras gaaffii kan kaasu ta'uu ibsuun jiraattota keessatti komii uumuu himeera. Jiraatan godinichaa biraa komiin jiraachuu mirkaneessuun filannoo hiree murteeffachuu yeroo godhametti Arbaa Minci magaala guddoo naannichaa taati abdiin jedhu kan kennamee ture ta'uu himeera. Maddi oduu kanaa Addis Istaandaardidha. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegale akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne barsiisonni Oromoo qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa yookaan seensa yuunivarsiitii qoruuf naannoo Amaaraatti karaa yuunivarsiitii isaanii waajjira ministeera barnootaatiin ergaman Oromummaa isaaniin yakkamuun qaama mootummaa isaaniif birmatus dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamuu barsiisaan qorumsaaf yuunivarsiitii Baahir Daaritti bobba'e tokko sagalee bilisummaa Oromoo waliin afgaaffii taasise qabannee isiniif dhiyaannee jirra itti dhiyaadhaa. Hello. Oh, nagaan jira. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaa jira. Waaqoon Ooleen jedhama. Tibba kana barsiisota yuunivarsiitii Baahir Daaritti qorumsaaf deeman barsiisota Oromoo akkuma waliigalaatti sadarkaa jechuun danda'amuun durgoon isaaniin kaffalamnee fi qorumsa akkanumaan qoranii kan jedhu odeessa arganne. Isa kanarratti akka barsiisaa carraa akkasii argatee achitti argameetitti haala naannoo sanii waan keessa turtan akka waliigalaatti yaada akka nuu kennitaniif isinii bilbille. Haalli ture akkasuma ture. Ayyee. Jalqaba haalumni nuti keessummoonillee xiqqoo hamma sanatti miti baay'ee namatti hin tolu nu eeguma deemne jecha waan hundumaa dandeenyee qormaata sana akka xumuramu goonee turre. Haa ta'u waan kafaltii sanarratti xiqqoo waanuma akkaataa silaatti keessummaa nu keessummeessine kafaltii fakkeenyaaf jalqaba ka sooshaalii sana nu kaffalanii turanii. Ayyee.
kana churaadhi sanarratti gidduma sanitti osoo asiif achi jedhanuu lolli sun ka'ee lolli sunis distarbi godhee dabalee immoo haallumti nu achitti galleeyyuu sodaa teenshinii waan adda addaati wal qabatee nu dhimma birri illee hin qabaanne achi asii nu kafalte yookiin maaltu beeka jenneetuma dhiibnee deemnee gammaatitti waan naachuraalii wal qabatu wanti nu kafalame jiru kun akkasumatti jira toluma qorree jechuudha. Amma akka seeraatti qaamni asii isin kaadhimee achitti akka isin qortaniif isin bobbaase waajjira ministeera barnootaa sadarkaa federaalaati moo yuunivarsiitii keessan isin keessa barsiistanidha moo qaama kami kan achitti isin erge jalqaba? Jalqaba akkaataan ramaddii ministeeruma barnootaatu ramadee federaaluma karaa yuunivarsiitii keessaan akkaataa ramaddii yuunivarsiitiin isaan tumisee nu beeksise garuu yuunivarsiitiin asii xalayaa nu barreesse xalayaa yuunivarsiitiitiin deemne. Kana jechuun qajeelfama ministeerri barnootaa yuunivarsiitii kennee yuunivarsiitiin ammoo barsiisota isaa gita isaanii ilaalee bakka barbaachisutti ramadee jechuudha. Ramaddiin ministeeruma barnootaatu ramade isaan ramadassan asitti yuunivarsiitiitti ergame yuunivarsiitiin immoo nu beeksisee xalayaa nu kennee bakka itti ramadamnetti xalayaa sanaan deemnee jechuudha. Silaa isa kana qaamni kamiyyuu haa ta'u qaamni isin ramadu san waan isin barbaachisu waan isin ga'u nageenya keessan dabalatee haala jireenyaa keessan dabalatee waan sila siraa isinii qixxeessuu qaba ture miti kun maaf hanqatere amma? Silaa ture amma agartanii barsiisaan qormaata kana qoruuf deeme silaa jalqaba gaafa asii deemu wanni isa barbaachisu martuu akkaataa ta'uu qabuun ta'uufii qaba ture. Amma nu wabiiyyuu hin qabnu wabii lubbuu keenyaayyuu baqannee akkaataa galuu hin danda'amne keessa darbinee gallee kun kan hin galinis hin jira nu akka carraa ta'e anamma galee hin jira maatii bira jira. Barsiifannaa gammaa hin galiin ka barahaa hambaa keessa akkasitti naannanii miilaanfaa waan adda addaa yaalii godhanii gara fakkeenyaaf barsiisonni hiriyoonni gara holloo turanii achiin afaariin keessa ba'anii miilaanfaa yaaliif iddoo mijataatti ba'anii akkasii konkolaataan galaanfaatu jira. Namnumti qormaata qoruu nu ergan malee namnumti barsiisaan akkas ta'e barsiisaan maal ta'e lubbuun ba'ee yookiin jiraatee wanni jedhamee barsiisaan hordoffiin barsiisaaf taasisu hin jiru jechuudha. Mee akka waliigalaatti barsiisonni kun barsiisota meeqa ta'u isaan amma waliin garasitti bobbaatanii amma isin biraa galtanii isaan duubatti hafan kunneen? Lakkoofsaan kana sana jechuu hin danda'u baay'ina isaanii baay'eedha danuudha walakkaan galanii kun haala adda addaatiin kan miilaan gara daangaa Oromiyaatti dhiyaatu kan miilaan bifa ammasiin jedhanii hin galanii jiranii gara walakkaatti siqan akkaataa itti socho'an hin qabanii hin baay'atanii yoo muuvimentii yookiin gara tokkotti siqan ta'ee hoteelli qabamee fi hoteela adda addaa hoteela abbaa qabeenyaatitti guramanii jiranii. Eessatti guramani? Jechuun hoteeluma keessa jiran hoteeluma dura qabameef keessa jiran akka maatiitti gara itti socho'an hin qaban yoo socho'an rakkoo adda addaatiif sodaa adda addaa qabu waan ta'eef achuma keessatti wanti ta'e ta'a jennee eegaa jirra haalli yoo nageenyi akka jedhu mootummaan buuseera ta'e nageenyuma sana eeganii dafanii bifa sanaan galuuf yaalii gochaa jiranii baay'inni isaanii baay'eedha tokko lama jedhee lakkoofsaan ibsuu hin danda'u garuu. Gareen isaanii sodaa nageenyaatiif bakkuma qubannaa isaanii hoteela keessa achitti ammas achumatti guramanii jiranii gareen isaanii ammoo miilaan kan deeman jiru gareen isaanii ammoo haaluma ulfaataa san keessattuu deemaniin naannoo ollaatti kan bayanii galan jiru jechuudha. Bifa sanaan jedhaniira. Kanumaan wal qabate amma tibba darbee barsiisotuma isin faanaa garasitti bobba'an keessa amma akka fakkeenyaatti barsiisaan qorumsa qoruu yuunivarsiitii Gondaritti bobba'anii turani barsiisaan yuunivarsiitii Walqixxeerraa ergaman barsiisaa Taaddasaa Abbabaa kan jedhaman Gondaritti akka humna faannoo finxaaliyyii Amaaraatiin ajjeefamanidha kan dhagahamaa ture. Barsiisaan akka wabii hin qabnedha. Qaamni mootummaa ministeerri barnootaa qaama mootummaa keessaa qaama of danda'edha. Sila waan barbaachisu barsiisota kanaaf ramadee rakkoo nageenyaa isaaniitiif akka waan tokko isaanirra hin qaqqabne eeguun kan isaanii ture. Kan amma rakkoon akkasii sodaan akkasii kan jiru barsiisotuma sabaan naannoo biraarraa dhufan yoommoo akkuma waliigalaattuu sodatu jira. Barsiisota naannoo sanii kan achi keessatti akka carraatee achuma dhalataa naannoo sanii ta'anii bakka sanitti argamaniifoo haalli mijataan jira moo akkuma waliigalaatti haalli mijataan kun hin jirudha?
Amma fakkeenyaaf barsootuma wajjin deemnee qorre keessa dhugaa dubbachuudhaaf barsoonni amma faltiin hin kaffalamaniif hanga ammaatti haasaallee bilbilaan waan adda addaa waliin haasofnu barsootuma Oromooti walakkaadhaaf kafalamee walakkaaf hin kafalamin hafe maal inni waan jennee yaannu waan humti isaa nu galuudha barsoonni kafalameef hin jira amma kan maan naachuraalii jechuudha. Barsiisota kan sida maaliin adda qoodanii waan kana godhanii xiqqoo nuufuu nu galuu dide nagammaatti ilaalchi addaan qooduu kun hin jira sirri jira amma achumattuu eegas immoo nu barsiisonni amma kun wanti tokko haala mijatuu fi qabu gaafachuun hin jira miti waan kasii kana yeroo gaafachuuf dhaqan maqaallee yeroo dha'u barbaachisaa ta'uu baate namni haala mijataan tokko achi ture. Barsoota kennaa dhaqanii gaafatanii huubuma wayiitti lakkaa'u ofirruma gargalee ni ilaalu. Injiraanitti calliseetuma deema bakka yoo haasofii haasaa adda addaa waan adda addaa gaafachuuf deeman bifni ittiin isaan keessummeessan osoo deemuu keenyatti baay'ee gaabbine kana booddee carraa waan akkanaa yaaluufu kana booddee aga gonkumaa waan akkanaa tiraayii gochuuf yaalletti sammuun keenya amaneera kana booda jechuudha. Qaama isin erga keessa caasaan isin qunnamtanii waan kanarraa qulqulleeffachuu dandeessani. Nuti karaa nagaatiin karaa seera qabeessa ta'een yuunivarsiitii kennatu nu bobbaase. Yuunivarsiitiin ammoo akka nu bobbaasu kan dirqama itti kenne ministeera barnootaati. Ramaddii kennes kan nu tolche ministeera barnootaati. Kanaaf maaliif haalli nageenyaa keenya kun yaaddessaa ta'e maaliif kafaltiin nu kennameetiin nagaan baane nagaan bahuu dadhabne maaliif nu keessaa ammoo barsiisaan qorumsaaf deeme ajjeefama hundi keenya riyyuu irraa fillee sadarkaa kanatti ajjechaa sadarkaa sanii nurra ga'uu danda'a sodaa nageenyaa qabna kanaaf qaamni mootummaa qaamni nu bobbaase nu birmachuu qaba maaf nu cadhiftan jettanii qaamni isin gaafattan jira. Gaafii tokkoon gaafannaa qaama fakkeenyaaf qormaata sana liir godhu akkasumatti irraan gadee hin jiraa miti qaama sana yoo gaafannu xinnoo sodaa qabu isaanii fuuldura bu'anii gaafii nu gaafannu fuulduratti baasuu hin sodaatu nunuma gadi puus godhu malee mara yoo gaafii gaafannellee deebii nu deebisuudhaaf yaaliin godhan hin jiru afaanumaan hin sossobu sana achitti isaanis akkumaatuma dafee qormaanni sun dhumee qormaatuma san fuudhanii galanii hin barbaadu malee homaa akkasumara akkaataan itti isaan deebii kana barsiisotaaf deebisuuf yaalii godhanii baay'ee mul'atu. Kanaaf amma keessinaan jedhaa jirtanitti barsiisonni qorumsaaf garasitti bobba'anii wabii qabanii wabii nageenyaa qabanii amma si'a darbe akkuma duratti isinii kaasuu yaale barsiisaa Taaddasaa Abbabaa achitti yuunivarsiitii Gondaritti kan ajjeefame wal fakkaatu yuunivarsiitii naannolee Amaaraa keessatti jiran keessatti barsiisonni bobba'an hundinuu sodaa wal fakkaataa sodaa nageenyaa akka keessanii kana qaban jechuudha. Wabiin qabu barsiisaan wabiin qabu maali barsiisaan lubbuun badee kun bara hamma ammaatti akka odeeffannoo qabnutti hiriyootarraa akka bilbilaan dhageennutti reeffi isaa yoo hospitaala Gondoritti amma ammaatti taa'ee jira namni reeffuma isaa sanuu simatee reeffuma isaa sanuu akka qalbiin maatii hin cabne waanuma adda addaa gargaarsa adda addaa godhameef hin jiru lubbuun darbeeyyuu jechuu warri lubbuun jirru ka galleerraa rabbi agalatu warra achi jirullee rabbuma kadhataafi jirra homaa sodaa jabaa qabna kanaa achi waan akkana yaaliin goonu nuuniyyuu kana booda abbatuuf mara jedhe bofti. Amma biyya kana keessatti barsiisaan bifa kanaan sadarkaa kanaan dararamuun addatti barsiisonni Oromoo sabaan Oromootaan yeroodhaa gara yerootti miidhaan garaagaraa irra dhaqqabuun kun maalirraa madda? Fakkeenyaaf yoo fudhanne bara 2020 barsiisaa madda olaabuu kan ta'e magaalaa Shashamannee keessatti rasaasaan rukutanii ajjeesanii isa kana qaama mootummaatti godhe tibbuma darbe kana ammoo ji'a 2-3 kan hin caalle dura barsiisonni yuunivarsiitii madda olaabuu istaafiin guutuun magaalaa Roobeetii kaanii gara Shashamannee osoo deemaa jiranii qilee washaa irratti dhumani barsiisonni kun walakkaa jaarraa keessatti barbaadamanii hayyoonni akkasii kan argamanidha miti. San duras barsiistuu tokko bifuma saniin bakka isheen itti bobbaatetti kan ajjeesan. Yerootti barsiisota Oromoo bakkatti hiraarsuun kun dararuun kun maalirraa madda? Kanaaf ammoo furmaan isaa maal jettanii yaaddu akka barsiisaatti? Irra hedduun namoonni sadarkaa kanatti taateen akkasii irra ga'ee waayillan keessanii baachii keessanii warroota waliin barattanii waliin barsiisaa turtanidha. Itti dhiyeenyaan ammoo quba qabdu kuni maalirraa madda jettanii yaaddu? Kun hanqinuma hooggansa bakkatti jiruuni fakkeenyaaf sila namoota dhaloota qubee qaru kana sila bakki kennamuufiin ture
dhaloota qubee nama qaru kanaaf bakka kennuu dhabuun kufaatima biyyaa agarsiisa. Kun furmaanni sila qulqullina barnootaatiifis ta'ee dhaloota qaruufis ta'ee sila barsoota irratti kan hojjetamuu qabu. Barsootaa fi waan mijaa'uu qabu mijeessuu dhiisuu miti lubbuu barsootaatiifuu bakki hin kennamne kun kufaatima agarsiisa jechuudha walumaa galatti. Inni ulfaata. Yoo bal'ifnee ilaalle amma haala waliigalaatti ministeerri barnootaa yeroo dhiyoo muudamanii amma hojii irra jiran Profeesar Biraanuu Naggaa qajeelfamoota tokko gadi baasanii jiran amma imaammata barnootaa biyyattii kana keessatti deemaa jiruun kan ka'e qulqullumni barnootaa haa eeggamu waan jedhamuun dhiyeenyuma kana bara darbeerraadha kan eegalanii. Innis maali barattoonni intaraansii gola 12ffaa fudhatanii yuunivarsiitii jooyin godhanii akka walirraa hin waraabne qulqullumni barnootaa akka eeggamu kan jedhuun jabeessaa turan. Bara kanas ammoo exit exam jedhanii ijoollee warra waggaa 6, 7, waggaa 5 baratanii ka'anii bifa haaraan waan haaraa gadi baasan. Akka barsiisaa tokkootti akka nama muuxannoo qabuutti dhuguma qulqullumni barnootaa ol dhufee yuunivarsiitii irraa eeggamuu danda'a yookiin xumura gola 12ffaa irraa eeggamuu danda'a. Golarraa keejii irraa qabee sadarkaa 1ffaaf 2ffaa irraa qabee meeshaa gargaarsa barnootaa guutuu fi manneen kitaabaa guutuu fi barsiisaa gaarii qaru mindaa barsiisaa dabaluu qulqulluma barnootaa gadi irraa eeguun hin danda'amu ture. Aluma tokkoon qulqulluma barnootaa eenna jedhanii qajeelfamni ministeerri barnootaa baasee saniin kan ka'e amma barataan bakkaa bakkatti harca'ee akkuma argaa jirtan biyya kanatti namni baratee carraa hojii argachuu hin qabu. Namni sadarkaa haga uffanni see fajjeessuutti baqatee biyya kanaa dargaggeesse baqachuutti jira. Haala akkasitti mul'ataa jira keessaayyuu waggoota lamaan kana keessa. Eessa kanaaf maal jettu akka barsiisaa tokkotti? Kun sila osoo qulqullina barnoota irratti dalaguun barbaachisaa ta'e dhuguma kutaa keejii irraa jalqabeetu 1-2 jedhee irratti hojjetama ture. Kun akkaatuma itti uummata yookiin dhaloota hojiin ala godhanii karaa ittiin hojiin ala nama godhanii barbaadaniitu bifa kanaan itti adeemaa jiran malee karaa kanaan dhugaatti qulqullina barnootaa fiduuf taanaan keejii irraa jalqabamee haalli baruu barsiisuu bifa sirrii ta'een barsiisotaaf haalli mijatee barattootaafis haalli mijatee bifa silaa sirrii ta'een bifa sanaan itti adeemamee ennaan qulqullinni barnootaa dhufu malee osoo jalqabarraa akkaataa sirriin barsiisiin har'a lafaa ka'anii exit exaamii har'a lafaa ka'anii waan hunda taasisuun kan bifa kanaan qulqullina barnootaa finna jedhanii yemmuu jechuun kun kufaatii fi wallaalummaa irraa madda malee bifa kanaan itti adeemamee hojii jijjiiramni dhufuus hin jiru. Bifa kanaan bifa amma mul'ataa jiru kanaan ijoollee daandii irratti daandii gara iddoo tokkotti olii gad oofuun lubbuu ijoollee balleessuu lubbuu barsootaa balleessuu waan adda addaa qisaasama qabeenyaa fiduu irraa kan hafe homaa wanni addaa wanni isaan jijjiirama fidan hin jiru. Kun amma akkuma isin jettan lubbuu barataa balleessuu lubbuu barsiisotaa qabeenya balleessuu ikonomii biyyaa waan hin malle irratti balleessuu waan adda addaa kanaaf haala mijeessa malee dhuguma qulqullina barnootaa fida jedhamee kun namni baratee miti namni kutaa tokko yookiin barnoota galee lakkaa'inu kana adda baasee beekuu danda'a. Kun waanuma inni isaan hojjetan nama ajaa'ibaa kun kufaatii waliigalaa agarsiisa. Kun kufaatii waliigalaa agarsiisa malee homaa kun qulqullina barnootaa mirkaneessu bifa kanaan itti adeemamee wanni sirraa'u hin mul'atu waan ta'inne ilaallusi. Tole mee amma silayyuu kan isin bobbaase federaalarraa ministeera barnootaati jennee ministeerri barnootaa sadarkaan isaa sadarkaa federaalaatti jira. Ministeerri barnootaa barsiisota kan akka qoranii bobbaaseetiin jedhee dhimma waan isaan keessa jiran haala isaan keessa jiran wanni inni quba qabu hin jiru wanni inni itti dhiyeenyaan gaafatee rakkoo isaanii furaafii jiru hin jiru. Kanaaf qaamni silaa itti iyyattanii gaafattanis akka isin naan jettanitti sodaa nageenyaa qabatee waan isaan barree deebii keenya akka gaariin nurraa fuudhee deebii nu deebisuu hin dandeenye rakkoo keenyaaf furmaata laatuu hin dandeenyedha. Kanaaf barsiisonni kun barsiisota Oromooti. Akka Oromootti Oromoon barsiisota kana ni barbaada. Qaamni ana ammoo Oromoo bakka bu'ee ani mootummaa Oromooti bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa bulcha kan jedhu bulchiinsa obbo Shiballisiin geggeeffamu ni jira.
bulchiinsi obbo Shimallisiin geggeeffamu badhaadhinni Oromiyaa waa'ee barsiisota Oromoo kana bayaanii naannoo biraatitti hokkara ta'e wal qabatee achi keessatti dhiibbaa fi dhiittaa irra gahaa jiru rakkoo garagaraa dhandhamaa jiran kanaaf maal jedha jarri waan quba qaban qabu isin ammoo kallattiinis haa ta'u alkallattiin waan mootummaa naannoo Oromiyaa beeksiftan qabdu. Nu yaalii sanillee hin goone deebiin nu deebi'a gaba bifa sanaan hordoffiin nu godhamallee jennee yaadnu fakkeenyaaf ministeerri barnoota qormaanni nagaan xumuramuu milkiin xumuramuu gabaase. Barsoota daandii irratti wanta adda addaa rakkoo adda addaa uumame kanatu cabe kanatu ka'e hin jenne qaamni silaa dhimmi ilaalu isaan ture isaan dhimma ilaalu kanaaf furmaata illaatiin nu furmaata gara sanillee arganne jennee yaadnu uuma yaalii sanillee hin goone yoo gara fuulduraatti goone malee. So fuula duraaf maali yaaddu Waaqayyo nagaan warra bobba'anillee haa galchu dhugumatti haala kanaan barsiisaan abbummaadhaan namni abbummaa itti hin qabne itti gaafatamummaan barsiisaadhaaf hin jiraanne sadarkaa mootummaatti ta'ee dhaloota naaqara nama biyya kana nu harkaa fuudhuu danda'u jedhee yaadee waa'ee keessaniif dhimma hin qabaanne callisee bineensatti isin bobbaasee bineensuma keessatti akka nyaatamtaniif callisee isin laalu kanaaf akka barsiisotaatti rakkoon akkasiisinirra ga'ee kanatti maal jettu maal yaaddu? Nu fuulduratti dhugaatti nu bifa kanaan qormaata naannoo barsiisaan naannoo tokkorraa naannoo biraatti himuuf godheetiin qormaata qora jennee kana booda rakkoo barsoonni kadhandhame barsootuma kanatu silaa bara dhufus qora. Barsoonni bara dhufu bifa kanaan deemnee qorra jedhanii haga waliin haasaa turetti doormitti maal waan adda addaatti amma rakkoo adda addaa nu mudataa ture galgala yeroo soorata nyaata nyaatuuf deemnu guyyaa akkasii waan adda addaa ture maaliif rakkoo kana mara nama daayivarsiitiitti naman uummata daayivarsiitiitti namanne bifa achitti amma takka afaan Oromoo dubbachuu miti sagalee wayii dhageenyaan namni akka waan bineensi naannoo sana tureetti yookiin akka wanti addaa iddoo sana bu'eetti ofirraan garagalee nama ilaala. Maaltu kana maraan nu ga'e nu yoo naannoo keenya keessatti carraan qormaata akka qorru faalli nu mijate kanaaf naannoo biraatti barsoonni hin deemnee qorra jedhan kana booda hin jiran hin turre egaa waliin haasaa jirrutti nu yaada akkasii bifa kanaan deemnee qormaata qorra jedhu kana booda hin qabnu wanta akka walii galaatitti wanta barsoota waliin haasofneen bifa kanaan adda deemne. Warri jira rakkoo adda addaa dararama adda addaa argaa jiranis deebanii dararama lammaffaa arguuf iyaalan jechuun dhugaalleen ta'uu bifa kanaan yaada kana qabannee jirra kana booda jechuudha. Odeessa qabnuun ammoo kutaa qorumsaa keessattis ta'ee naannoo yuunivarsiitii qoranii sanitti qaamni qorumsa san qoru qunnamtii gosa kamiitu akka hin qabaanne mobaayila qabatanii akka hin seenne namni fedheefiyyuu qunnamanii akka yaada jiru. Rakkinootaa fi hanqinoota isaan qunname akka amma kun rakkoo nageenyaas hin qunname kana namni itti maxxan firattis haa ta'u maatiittis haa ta'u akka hin jirredha kan dhagaa turre. So gama tokkoon nageenya qorumsaa eeguuf qulqullummaa qorumsaa eeguuf jedhama gama tokkoon ammoo nageenya gara biraa sadarkaa dhaloota silaa hadha dhaloota haaraa qareetiin jedhu doomsuu keessatti qaamni silaa mootummaadha ofiin jedhu qaamni silaa seektara mootummaa jalatti of danda'eetiin waan kana raawwatu geggeessuun baay'ee nama yaaddessa isa kana dhaloonni gama kamiinuutti yaaduu danda'a waan jedhu qabna. Mee akka waliigalaatti yaadas yoo ta'e dhaamsas yoo ta'e yoo qabaattan gama keessanii. Yaanni qabu barsoota rakkoo keessa jiran kana keessa akka isaan ba'an qaamni silaa hordofuu qabu akka hordofee barsoota kana nagaan akka isaan galan akka taasifamu akka miidiyaatti akka kana nu dhaamsanii isin gaafanna kaan adeemsa keessa waan jiru mara akkaataa jiru inni ilaalla. Nuuni akka waliigalaatti barsiisonni qormaata qoruu fi naannoo amma ispeeshaalii naannoo amma barsoota keenyatti ergan kanatti deemuun barbaachisaa akka hin taane akka lubbuu isaaniitiif wabii hin taane kana hundaa barsoonnis arganiiranii qaamni dhaga'uu qabus akka dhaga'u kanadha akka waliigalaatti galatoomaa. Tole silayyuu Oromoon ufu malee hin qabu wal malee hin qabu qaama isaa birmatuu fi qaama isaaf yaadda'u rakkoof makkoo isaatti galee hundaafuu qaama isaa birmatu kan biraan qabuuf malee mee maqama Oromoo jedhu nu yaada olii bultiidhaan Oromoo nutu geggeessaa jira Oromiyaan harka keenya jirti kan jedhu mee mootummaa naannoo Oromiyaatii fi maal laamtu mee gadi jabeessitanii.
waan fedhellee yoo ta'e maqaa barsiisota kanaa dhawata dhaloota kana barsiisota qabna maal qabna jedhanii yeroodhaa gara yerootti ittiin dhaadatu garuu barsiisota ittiin dhaadatan kanaaf yeroo qaamni biraa sadarkaa kana miidhaa irraan ga'u ibsi isaan baasan hin jiru gaafiin isaan gaafatan hin jiru rakkoo barsiisota kanaatiif jala bu'anii hordofanii furmaanni isaan laataniif hin jiru. Bifa kanaan dhugumama mootummaa qabna jechuun ni danda'ama. Barsiisonni si sadarkaa kanatti mootummaa nuuf birmatu rakkoo keenya furuu danda'u ni qabna jettanii yaaddu. Kanaaf ammoo maal laamu? Nuni akka ofii arginutti mootummaa osoo qabaanne mootummaan silaa hordofee barsoota bakka jiru barahaa hambaa barahaa keessa bineensa osoo nyaate kallattii adda addaatiin rakkoo adda addaa namu kanaaf birmateetiin silaa barsoota kana fuudhee nagaan maatii isaaniitti galcha ture haala rakkoo adda addaa ture kana hordoffii adda addaa taasisee bifa silaa barsoonni rakkoo akka hin dhandhamne hordoffii taasisaa fi nu akka qaama nu hoogganu qabne qaama isin hooggana jedhu malee qaama nu hoogganu hin qabnu isin hoogganaa jedha nuun immoo qaama nu hoogganu osoo qabaannee qaamni nama hoogganu silaa birmatee waan qaama ani si hooggana eega jedhe silaa hordoffii adda addaatiin taasisee barsoonni rakkoo barsoota jechuun dhaloota kana nama qaru dhaloota kanaaf nama barbaachisu yoo barsiisonni hin jirre hin beeytanii doofummaan wanta adda addaa wallaalummaan adda addaa bifa adda addaatiin sila uummatatti akka hin taphanneef wantoota adda addaa akka godhu barsiisota barsoonni barsiisaadha maqaan isaa iyyuu ibsa silaa qaama kanaaf birmatee mootummaan hin jira osoo ta'e qaata furmaata fidaa iyyuu yoo ani mootummaadha qaamni jedhu yoo jiraate barsoota kanaaf birmatee barsoonni kun lubbuun akka baraaramaniif bade akka lubbuun baraaramanii yeroon maatii isaaniitti dabalamaniif akka itti nu dhaamtan dhaamaan. Ayyee tole mee uummata Oromoo bal'aaf akka waliigalaatti uummata Oromoo bal'aa isa keessaa fi alaan jiru uummata keessan kan keessa dhalattanii guddattanii uummata keessan barsiifna uummata keenya rakkoo barnootaan itti dhufu keessaa baafna jettanii itti rakkataa fi jirtan kanaaf maal dhaamtani silaayyuu qaamni biraa qaamni itti gaafatamummaa itti dhaga'ee abbaa dhimmaa ta'e waa'ee keessan yaadaa jiru akka hin jirre ifatti kun nutti himtanii kun ammoo waan qabatamaadha. Uummata bal'aaf ammoo maal dhaamtu? Uummanni Oromoo uummanni bal'aan barsoota rakkoo kana keessa jiraniif sagalee haa ta'u sagalee ta'ee fi haala keessa jiraniin mootummaa irratti illee ta'u dhiibbaa uumee qaama silaa barbaachisu irratti dhiibbaa uumee akka barsoota nagaan gara maatii isaaniitti dabalamanii fi dhiibbaa akka godhu naama uummanni Oromoo dhugaadha. Barsiisota kanaaf hin birmata ijoollee isaati dabalee immoo ijoollee obbolaa isaa barsiisaa maatiidha dhugaatti Oromoon dhimma birmataa fi sagalee akka isaan ta'aniif akka dhiibbaa mootummaa kanarratti godhan gaafan. Tole ayyee akka waliigalaatti yaada nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu ulfaadhaa fayyaataa isiniin jenna. Isaanillee waa'illan keessan barsiisota haala hamaa san keessa jiran Waaqayyo haala ulfaataa fi rakkisaa san keessa Rabbi isaan haa baasu jenna. Gama kennaan ammoo sagalee isinii taana uummata isinii dhageessifna fayyaataa. Galatooma. Jireenya golgola sinnamarraa
galanni kendumu seenaa keessi boonsa abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa. Burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Rooba jaamaa keessaas baadiyyaa magaalaa isaanii tajaajila haniifine lannee sammuu daa'immanii firiilee beekumsaa keessa unkuuranii hayaa dhaalchisanii. Barsiisa barumsa karayyuu hawaasa jireenya golgola siin namarraa ibsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa. Galanni kendumu seenaa keessi boonsa abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Utuba jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa. Burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa. Burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Negatti jechuun haadha abbaan gallee diimataa dootataa maqaan qaafnu ijoollee nu barsiisaa jennee isaanii ergina ijoollee nurraa tuman jennee maafoo manna ayyaarraa eegganna. Barsiisa barumsa karayyuu hawaasa jireenya golgola siin namarraa ibsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Utuba jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa. Burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa. Burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Bu'aan teeknooloojii qaroomni ammayyaa isaanirraa maddee dhaloota wal gayaa hayyoonni bobbahee gulba samii oolu isaanirraa dhaalee beekumsa nuu tolu barsiisaa naa bulu. Barsiisa barumsa karayyuu hawaasa jireenya golgola siin namarraa ibsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa.
Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya qophiin keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa ka guyyaa jimaataati. Amma qophii keenya xumuraatiin lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaa Muuruutti finxaaleeyyiin faannoo Amaaraa nu goolaa jiru jechuun yaada jiraataan naannichaa sagalee bilisummaa Oromoof kenne isin biraan geenya faana bu'aa. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaa Muuruutti saamicha ajjechaaf dararama faannoon finxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaa dararaa jiraachuu jiraataan naannoo yaada sagalee bilisummaa Oromoof kenneen. Haalli jiru kun maal jedhu quuroo akka gooboo isaatti yookaan akka quuroo isaatti awwaaladhani. Dubbii saba keenyaa kun xiqqoo humnaa ol gaaffii nutti ta'e dararri nutti hammaate. Kaan qoonqootu saba nu jalaa fixaa jira, kaan dhukkuba fixaa jira, kaan immoo humna korma fixaa mootummaan nurratti ijaareetu moosiseetu nu fixaa jira. Kanaaf har'allee kun saamicha guddaa fi lubbuu uummataa nu jalaa fixee deeme. Dacheema keenya irratti kan lafa keenya irraa nyaatee keenya nyaachaa jirutu uummata keenya nukkaafataa jira. Har'umaayyuu akkasumatti jira. Guyyaa har'a aanaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaa Muuruu ganda Goomuu kan jedhamutti finxaaleeyyiin godina Wallagga Lixaa Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu jala kan jiran magaalaa Haroorraa ka'uurraan ka'aniiti dargaggoo tokko dargaggoo Dhaabaa Geetuu jedhamu kan isaanii lubbuu galaafatanii qabeenya saamanii deemanii. Kanaaf egaa jaarmiyaan illee yoo quba qabaate ta'a laata isa jedhudha. Jaarmiyaan illee gara keenya nu jalaa dhageettii miidiyaa yoo ta'e malee abbaa dhabe sabni keenya jaala kiyya abbaa dhabe jechuudhaaf badaa wanti afaan namatti ulfaachisu hin jiru. Abbaa dhabe ijoollee haadha hiyyeessaa haatis abbaanis irra hin jirre beektu kanaaf dubbi akkasitti ta'e sabni keenya waggaa 3 guutuudhaaf darara guddaatu qonnaan qotatiin taa'aa jira. Ammoo lubbuudhaan illee dhukkubni beelli kan fixurraa ammoo kunoo finxaaleeyyiin immoo itti darbaniitu fixaa jiru. Waan jennus waan goonus waan dubbannus dhabnee tarii dhageettiin illee yoo jiraate gaariidha laata jenneematu wawwaachaa jirra. Naannoo amma isin jirtan kanatti kan uummata nagaatti dhukaasee ajjeesaa jiru faannoodha gaaffii jenneef jiraataan kun yoo deebisan faannoon meeshaa gurguddaa ammayyaa hidhataniiru jechuun rakkoo faannoon dhaqqabsiisee ibsu. Faannoo humna guddaatu hidhatee jira. Magaalaa Haaroo jedhamurra humna guddaatu hidhatee jira. Meeshaa gurguddaa ammayyaa ta'anii keessaa yoo dhabe taankii fi humna qilleensaatti xillolu duwwaa qabu malee kaan hunda isaayyuu meeshaa guutuu gahaa ta'e qaba. Kan ammoo mootummaan wallaaleetti jedhanii yaadu. Diishqaa, moortaraa, matarayyeessinii fi snaayiparii fi bireeniin illee gahaafu. Moortaraa fi diishqaan humni waraanaa koodaan tokko birgeediin tokko qaba jechuun immoo qaamni mootummaa kanan beeku kan quba qabu jechuun qilleensa kanarraa lafti kun qilleensa qabu jechuun dhugaatti garaagarummaa qabaatu. Waraanni mootummaa hidhatee naannoo sana hin jiru jennee gaaffii gaafanneef yoo deebii isaanuuf laatan.
Dheengadda waan fagoon taane kiiramuu fi haroo gidduu yoo baay'ate kiiloomeetira 10 jaala kiyya waan ati daawwachuu qabdu. Haroo fi argamsa gidduu baay'ate kiiloomeetira 15-12 caalaa miti fagaatu walirraa. Inuma kan humni waraana mootummaa kan kiiramurra jiru dheengadda konkolaataa 20 oli kan bakka sana qubsiifame dabalata kan duraan jirurraan alatti. Humni kun gaafa ofiisaa daangaa sana lafa sana keessa darbu nagaadhuma darba. Utuma qaamni sun achi jiru. Osoo achi jiru. Sabni keenya namni tokko yookaan daa'imni tokko bakka sana qaxxaamurre waraanni mootummaa qaxxaamuree darba. Daa'ima harka duwwaa qullaa deemutti rasaasa kaasu jechuun karaa biraa fixiinsa sanyii irratti akka bahe waan ifaati waan nama duraa nama beeku miti nama wallaalaa duraan waan dhokatu miti kun. Kanaaf taatee ta'u kanarraa haala amuroota humna guddaatu buufatee jira waraanni mootummaa maqaadhaa fi waraana jedhamu darbe keessallee uummata dararuurraan kan ka'e milishaa duukaa wal dhabdeen uumameen lubbuun milishaa fi lubbuun waraanaallee darbuun beekamaadha. Isaanumtuu wal dhabanii. Isaanumtuu wal dhabanii sababni isaa dhalattoonni naannoo Amaaraa kun olaantummaan sirna durii dullooma sana deebisuudhaaf kan isaan itti jiran kan isaan waraana mootummaatti makamani malee dhuguma mootummaa kana yookaan immoo daangaa biyyattii seera biyyattii eegsisuudhaaf miti. Kanaaf uummata irratti dararaa taasisu saamicha waan taasisaniif bishaan itti dhalatee guddate kan qalbii qabu keessaa qalbii qabu jira. Hundee jedhee waan gaafatee fi milishaa irratti ajjeechaan gaggeeffame milishaan hiriyaadhaa jiru immoo innis miiluma baata lammanuu egaa qixxeema walii saba keenya bakka buune kan nuti iyyachaa jirru jaarmiyaa maqaa keenyaan of ijaaree jaarmiyaa maqaa Oromoodhaaf ibichee jabaatee halkanii guyyaa beekamutti kan nuti iyyachaa jirru malee mootummaarraati tiriisa dammanee gane. Kanaaf sababni isaa waabeen bishaan guurtee kaannisaaf kennitee dalagduuf kenneetu dammuu gara mi'a ammaa isaatti gaggeessa. Titiifni immoo daanii fi bishaan irra teessee waliin bulbulteetu ofii qonqoo godhatte achiin ittiin duuti malee kanaaf sanarraa waan eegnu hin qabnu. Kanaaf gara ijoo dubbiitti yoo dhufi kiiramuurraa humni waraanni konkolaataa 20 dheengadda buufate kan duraan jirurraa uummata keenya saamaa jira. Uummata keenya jiraachuu dhabuurra hidhatee taa'ee dabaree qonna isaa qochisiifatu taa'ee ofirraa eeggatu waan durii meeshaa aadaa duriidhaan taa'ee ofirraa lubbuusaa eeggatu qabanii ati akkas jedhanii maqaa gaarii nuu kennaniiru maqaa keenyallee silaa wanni jennu ittiin maqaa nu balleessuudhaaf fiigu. Garuu humna hidhatee taa'u magaalaa qixxalamaan bitaa mirgaan magaalaa qixxalamaan buufatee maateeriyaalii lolaaf ta'u loojistikii guutuu ta'e dabsiistuurraa kaasee haga daangaa barbaade deemuu danda'utti waraana buufatee taa'u taa'anii ilaaluu jechuun kun isa jalqabaa waaqaafan dhiisa waaqatti duwwaa himna waaqaaf dhiifna isa kaan garuu namni abbaan lubbuudhaan ture immoo hin arga waan ta'eef waraanni mootummaa buufatee yoo jiraates maal godha iddoo qixxee isaaniitiin nyaata qixxee haa ta'u. Kanaaf isaanumaa walitti hin dubbatanii jechuudha. Maal walitti dubbatu ilaa obboleessa koo leenci ilaa waraabessi waan argatte qixxee nyaatti malee wal dhowwattee nyaattu waliin saammattee nyaatti waliin geessee nyaattu. Kanaaf leenci garuu leenci jabaan ofii cabsatee nyaata ni cabsatee nyaatee dhiira akkasaatti waliin ga'a malee dhalaallee waliin ga'u. Kanaaf sababni isaa namni keenyi gamaa gamanaa walitti birmachuun akka jirutti ta'ee waan ittiin birmatu hin qabu. Waan kaleessa ittiin akka leenca dulloome, waan kaleessa ittiin ofirraa dhaanu, waan kaleessa ittiin ofirraa buusuu danda'u kaan mootummaa saame, kaan hattuus saame. Kanaaf manni keenya waan godhu dhabe. Kanaaf jarri immoo wanti nyaatu waan ta'eef isaanii ittiin dinagdee isaanii of cimsaa jiru. Dinagdee isaanii waan of utubaniif loojistikii ga'aa waan qabaniif kan sareen abbaan barbareen yookaan immoo bindinni harkaan dhaabanii deebitee nama gubdeedhani kan kokkee isa hudhee qabe
ofiisaa ujuu jedhee jabeessee kaleessa deengadda utube isaanii sin bukkee jira kan keenya biyya keenya daangaa eegdu utu jedhetu kan galagalee isa nyaachaa jiru kanatti isaan qixxee nyaatu maal godha waraanni achi jiru gatiin qabu bulchitoonni aanaayyuu gatiin qaban isaanuu. Gama biraatiin qaama faannoo jedhamu kanayyuu akka mootummaan hidhachiisettidha dhugaa jiru si warri qaamaan argitanis uummata keessaniif sagalee ta'uudhaan yeroo wal dubbisnu kan nuuf himaa turtanii. Ammas gocha kana gam tokkoon mootummaa qaama ofiin jedhu qaama biyyan bulcha ofiin jedhu kanatu uummata Oromoo irratti raawwachiisaa jira waan ta'eefitu akkuma isin amma naan jettan ofiisaa yeroo gama sanarra darbu hidhattoonni qaama mootummaa biyyan bulcha ofiin jedhu kun naguma darbu uummanni harka qullaan garuu qaama hidhatee jiru faannoo achi buufatee jiru kanaan dhumataa jiraadha kan jettanii akkasitti gaafa laallugaa dhuguma isaan quba wal qabu kan goosisaa jiru qaamuma biyyan bulcha jedhaa jirudha isa jedhutu nama amansiisa shakkii tokko malee. Egaa dur uummanni meeshaa maadaattiin ofirraa ittisullee ni qabaa jettanii kan ammoo saamichi uummata kanarratti ta'aa jiru beekamaadha tarii. Meeshaa aadaa kanas haa ta'u hidhatee yoo qabaates mootummaa kanarraa uummata kanarraa fuudhee hidhattoota qaama biyyan bulchaa jiru ofiin jedhu kanaati moo faannoodha laata? Isa jalqabaa kaniiti egaa waraana mootummaa nuti waraana mootummaa jedheen afaan guutee sitti dubbachuu hin danda'u. Sababni isaa sababni ani kenneef laa buleessa koo yeeyyiin bifa hoolaa uffatteetu hoolaa keessa makamtee hoolaa nyaatti miti. Kanaaf waraana mootummaa uffatee akkuma hattoonni laga keessa deemanii wiiggii dhahatanii nuyi abaluudha wamoodha jedhanii adda bilisummaa Oromoo dhaqanii uummata saaman yookaan immoo uummata maqaballeessii irratti tolchan akkuma kana waraana mootummaa keessa immoo humni faannoo ofiin jedhu hoggani jedhanii kan isaan qaban ispeeshaalii hooggantoota ajajaa dhibbaa ajajaa kumaa ajajaa shantamaa jedhanii warreen isaanii muudanii irri guddaan isaanii hojii maalii hojjetuuni tarii bilbila kiyyatu guyyaa kafasii chaarjii waan na jalaa fixeefi malee bilbila suura yookaan immoo shurraabii tolchatanii shurraabii uffata midilikiin suuraa midilikiin qabu kana tolchateetu uffata waraanaa immoo uffatee adeema. Kana jechuun maal jechuudhaani nama gara ifa jireessadha. Dugda duubarraan faannoo jedha irra keessi immoo kootii militarii mootummaa kan federaalaa uffatee adeema waraana mootummaadhaaf jedha. Kanaaf kan inni immoo waraana mootummaatti da'eeffate kaayyoo isaa galmaan ga'uudhaaf mul'ata isaanii galmaan ga'achuuf abjuu isaanii sana galmaan ga'achuudhaaf yaaliitti waan jiraniif waraana mootummaatti makamanii waraana mootummaa ofiin jedhu malee jarri faannoodhuma sababni isaa uummata keenya nagaa laala obboleessa ko waan dur filbeerii jedhamtu jira obboleessa keenya waan ati quba qabaachuu qabdu. Filbeerii kan jedhani takkitti yoo nyaatti takkitti sana nyaatti takkitti dhukaasti takkitti sana immoo deebistee basii kiisii keessa fuullee keessattuu ittiin dhukaasa abboonni keenya dur. Filbeerii uummata irraa funaane jechuun namni kun karaa biraa qabee fuudhee lafa barbaadeetti si geessuudhaaf haala mijeeffachaa akka jiru ifa jireessaa jechuudha. Kanaaf eeboo dur qabani jecha lafaa dur qabani kan ittiin dhufani. Mana keessa of galeessuudhee jechuun dura abboonni keenya eeboof gaachana ofirraa ittiin ofirraa dhowwani sana baadhatanii eeboo ittiin falfalanii waraanan fuudhe jechuun karaa biraa booda akka barbaadetti si qalu yookaan immoo akka barbaade si gochuu akka danda'uudhaaf naafaa mijatu jechuudha. Kanatti jirama waan ta'eef kana kan fuudhee gamalachuutti iyyuu faannoodhaanii waraana mootummaa faannoo waraana mootummaa fakkaatee adeemu yookaan immoo akka yeeyyii hoolaa gogaa hoolaa uffattee hoolaa irratti dubbaatee hoolaa nyaattu sanaati jechuu kooti. Achuma keessattuu immoo warri huccuu minilik kana uffatanii sabaan amaara ta'anii yookaan immoo faannoo ta'an kun qaama hooggansaarra jiru irra caalaa naan jechaa jirta. Eeyyana. Mee iddoo garaa garaatti hidhattootuma mootummaa kanaa ta'aniyyuu sabaan akka rakkoon isaan gidduutti uumamaa jiru miidiyaalee irraas miidiyaa hawaasaa kanarraas hin dhaga'ama.
rakkoon kun isaan gidduutti hin mul'ata laata moo waliigaltee maan jiraatu ammoo qaama hidhattoota mootummaa ofiin jedhu kanaa keessa ilmaan Oromoo sinuma jiru akkumatti jette kun Amaarriin jiru sabaaf sablammoota keessa jira isaan gidduutti sabummaa kanaan rakkoon uumamaa jiru moo ni jira moo waltaanii moo uummata irratti rakkoo dhaqqabsiisaa jiru qofa. Qabatamaa jirtu duwwaanuma keessi koofi ofii koo beeku duwwaan siif taasa sakaanii kaasu waan ta'eef bakkichi isaanii gargari obboleessa kiyya. Jarri wal faaniitu addaan ba'anii ciisu. Guddeessi mootummaa amma jiru uummata sabaaf sablammoota kanaaf uummata Oromoodha. Guddeessi isaa. Sabni sabaaf lammiileen sabaaf sablammootaa fi uummata lammiin Oromoo irraa dhalatanii tokko sabni Amaaraa garuu adda fa'aamaniitu qofaatti jira. Kuni yoo dhara jedhee fitarii egaa maal jedhu marsaa leenjii isaanitti leenji'anii marsaa 34 keessatti qabatamaa waan figoon ija koon arge. Leenjitoota marsaa 34 jechuu kooti. Kanaaf achi keessatti argeera. Ajajaan dhibbaa isaanii ajajaan kumaa isaanii immoo qabatamaatti suura isaanii uffata midilikii kan uffatanii kan sana himan. Kan immoo kan hin arge lafa hojii kooti. Kanaaf kun waliigalteen jiraa miti. An irra caalaa karaa dhabde karaatti itti himnu ofii nutti hiikuu barbaadu malee saba keenya nutti hiiksisuu nutti bituun barbaadan. Sababni isaa hooggansi irra kan jiru isaan waan ta'aniif. Inni hoogganarra saba keenya ta'e hoogganarra jiru immoo abbaa garaatti isaan bitamee jirudha. Sababa kanaaf waliigalteen hin jiru gidduu isaanii taatee amuruu irratti ta'e irratti fakkeenyaaf dhalattoonni naannoo Amaaraa ta'an yookaan Habashaa ta'anii uummata irratti saamicha gaafa godhan warri dhalattoota saba keenyaa ta'an dhalattoonni sablammoota biroo ta'an rakkisaa jettuuf maal dhaban maal dhiisan aangoodha rasaasanni baatoo baata aangoodha lubbuudha sakanaa isaaniif dhiibna keessa galuu hin dandeenyu. Sababa kanarraa kan ta'e kan taateen bilishaanii fi waraanni walitti darbuu irratti ga'e. Kun maal argisiisaa olaantummaa akkasaan calaqqisiisaa jiran argisiisaa jechuudha. Akka ofii keetiitti waan argite kanarraa waan dhagaa ija keen argaa jirtus kanarraa dhaamsa qabduuf qabda gaafan siin jedhu ilmaan Oromoo achi keessa ta'anii garaa isaaniif jecha saba isaaniis miidhaa ofiillee miidhamaa gadaantummaadhaan ilaalamaa jiranis ta'e warra haalota garaagaraan tarii dirqamsiifamanii achi keessatti rakkataa jiraniif. Ilaa obboleessa kiyya. Jaartiin akkas jettee jedhe jaarsi gaafa mammaaku. Yaa marqaasi hafuufuun siliqimsuufi jedhee jedhani. Sababni kana ani jechuu danda'eefi haga lubbuun jirtutti haga kaayyoof galma isaanii ittiin gaachuudhaaf jecha malee dhugumaan kaayyoo biyyattis kun kaayyoo heera biyyatti kabachiisuu kaayyoo dhuguma biyya kana gara birmadummaatti ceesisuu mul'ata sanaa hin qabu. Mootummaan kunis haa ta'u waraanni mootummaa ofiin jedhamee achi keessa taa'ani. Ga'oof nyaata akka marqaa sana afuufanii sossobanii afuufanii liqeessanii sanatti haga liqeeffamu eeggachaa akka jiran haa beekan eessayyuu bakki jiran namni waraanni jedhu bakka jiru hundumaatti jechuudha waraana keessa kan jiru. Kanaafi abbaa hojjettee hin jiraanne murrattee jedha jaarsi gaafa. Kanaaf abbaa ofiitu wayya. Abbaa ofiitu bareedaadha. Yoomanis bareedanis yoo duroomanis dachee abbaa ofiitu wayya. Abbaan ormaa hamma gaafa garaasaa yookaan hamma gaafa lafa barbaade ga'utti duwwaan. Kanaaf warra achi keessa teessanii saba keenyatti dhukaaftani saba keenya irratti taatee ta'u gidiraa ta'u rakkina ta'u hidhama jiru saamicha jiru teessanii ilaaltan garuu seenaan isa gaafatu hin dagateedha. Kun darbe lafa keessatti isaan gaafata lafa isaanii lubbu isaanii boqonnaa malee akka jiraatu qalbii qabu beekuu danda'a haa beekan. Kanaaf lafa jirtanitti lafa jirtanitti ispeeshaalii dhalattoonni Oromoo waraana mootummaa keessa lafa jiranitti saba keenyatti sin dhukaasina dhaabbannaa of ilaalaa yoo dhukaasuudhaa baatan immoo uummata keenyatti dhukaasinaa isa jalqabaa. Itti lammatu immoo saba keessan irratti hin laalina. Tiifni ofirratti hin dhiisu jettee baallees miilaan dhiittee jedha jaarsi.
lafa baallee itti qabate. Kanaaf ofirratti ilaalaa saba keenya irratti ilaalinaa jennee dhufannaa dhaamsa dabarsa garbiraa waan jedhu qabu. Toli ulfaadhu egaa yeroo kee irraa aarsaa gootee sagalee uummata kee ta'uudhaaf jecha waan nu quunnamteef odeessa jiru waan nu laatteef guddiseensi galateeffadha. Galatoomi. Illee ulfaadhu galatoomi. Egaatis sagalee dhaabbatee dhuunfaa dhaga'uu nu dhageessisii jedhaa ulfaadhu galatoomi halkan nagaa siif haa ta'u. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo qophiin keenya irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa sagantaa keenya wiixata dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.